hedduutiin oolma keessa laaqataan tokkoffaan kan seeneef sii kafaluuf yookiin sirraa guruuf waan hin jirre sitti fakkeessuuf miti. Haalli ati ittiin deemaa jirtu sirrii miti dhaabadhuuti waan kana laaliiti furmaata tokko kaayi. Har'a kaleessa sitti fakkeessinee waliin bakka meeqa taaree bakka meeqa oollee yookiin maqaa keetiif jecha namillee arrabsamuun haa ta'u. Garuu wanti kun boruuf siin tolu obboleessa kiyya. Mucattiin tun ijoolleen tun haqa sirraa qabdi akkuma haqa san hin qabdi jette boru barbaaddu yaabbadhuuti yoo dandeette ka'ii kootu sirreessi. Hin danda'amu taanaan nama amantu sani nama bakka buufatte san jettu san akkuma dura jette sani sirreessu. Tanaa miti taanaan ani obboleessa kiyya. Wanti walaaf ollee dhaabannu hin jiru. In sirreessitullee yoo taate dubbii jette amma tama afaan keetii baateen ganamaa fi ta duratti illee wal dhabuun namni kun hunduu kasii lolaan siif. Sittuu tala namni biraatu sittuu haa fakkeessumatti sirriin jirtu. Aan akka obboleessaatti sitti Nuuraddiin hangafa kooti naa oli sirriin jirtu. Namni kun marri simaaf ta'aa jira. Borullee yookiin eessa akka geettu hin beeku eessa akka taa'u hin beeku. Borullee walitti dachaa ooftenna edanaa akka buluu hin beeku meeqa akka keessaa hir'atu hin beekani. Dubbii jirtu gattaa'iti. Dhaabadhuuti. Nama amantuu hin qabne boru ganama yaabbadhu kootuti. Boru iftaan keessa waan kana ofirraa kaasi. An akka obboleessaatti kasii dhaamu kanu. Abbaan biraa anan abdatiin Muhammadin abdatiin furmaata kee rakkoo kee ka ofirraa baasu sima. Siigalee akkasii sitti muu barbaada. Yoo kanaaf dubbii kee keessa seenneetiin si arrabsuuf nama si kaasuuf jennee sitti fakkaateef I am sorry. Dhugaa jirtu sitti muuf obboleessa kiyya galatoo. Ayyee bilbilarraa Nuuraddiin Muhammad galatooma dhugaan jirtu waanuma Yaasin dubbate kana namni nama isatti yaasuuf nama isa arrabsiisuuf ajandaa barbaadaaf namni dhufe tokkollee hin jiru. Nu akka gara nyaattee akka nama kalee hojii nyaatee dhugee maqaballeessi ta'uu dhugaa ta'uu wanta kana dhugaa isii addaan baafne furmaata isii ilaalla jennee taa'aa jirra. Keerii goonatti sharrii gootedha miskiinan harka waliin dhoyitee jedhani. Nu amma keerii magoonatti halkan guutuu salaanni subii nutti ga'uutti jira ka ganama dalagaa qabnu. Anillee gamanumaan obboleessa kiyya dhimmi an sirraa qabu tokkos hin jiru. Namichi bobayii aanan bitatee dhufa kuno. Dhimmi an sirraa qabu tokkollee hin jiru. Okay? Kanaafi angaba kiyyaani yoo wanti zanni natti baddu jiraate an dhugaa jirtu wanta jiru sitti maa jira malee ani dhimmi an sirraa qabu hin jiru. Kanaafuyyuu gama kiyyaanillee yoo argite ka yaada biraatiin na fudhattu ta'e uummanni illee argaa jira haasaa kiyya kana yoo haasoo inni kiyya kun illee badaa ta'e haasoo inni zabana kanaa yeroo ofuu uummanni azara taa'u kunni ni waraabbata waraabaniitu gadi baasanii dhageeffatte irra deebitee atuyyuu rakkoon qabu siigalee kanaaf hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa anallee nama foolcha asumaanii yoo zanni natti badde immoo afoo hin alla wanti wal gennuun hin jiru ka arrabsansi ka aqanamaa ofirraa qabulleessi na ilaallatu jiru kanaas anaafee jira jala galatoomii isin hunduu galatooma. Asoftanii dubbattanii nama dubbachiiftan malee durallee anuun sirreessa jedhee jiraan. Jara wajjin haasa'e san anaatu waliin haasa'a galatoom. Dubbii ana keessaa bu'ate. Ilaa maal beektan jarana dubbattanii. Barnu dubbattanii hojjettu nu awwal waa sabboona dhiisati areera bitattee miti xiqqootuufi. Dhiifamu nu godhe of qabbaneessi. Abbaa manaati abbaan manaa ofuma qabbaneessa koomantiin nu macheesse. Amma fi warra as keessa jirtanillee wallahi Jibriillee lakkoofsa tokko barreessaa jira waan inni dubbatu hin beeknu seensi taani ammootu biyyallee nurraa arrabsaa jiranii sababa nama tokko lamaan nullee xiqqeessaa jiran. Ilmi namaa kamiyyuu dogongorradha. Namni hayiixi namaa karan taane naa ta'u kara toonaa ta'u irra jiru. Sabboona oobsi bannaate rabbeeti. Kara wayiitiin wallahi billahi jechu namni tokko qulqullaan hin jiru ka koomantii jala barreessu ta'e ka gastii irra jiru ta'e yoo rabbiin ta'e malee namni tokko qulqulluu miti karaatiin beekne si seena haqiitti namaa karuma ati beektu si seena kan namarraa fuutee jidduu kana nama kennitee jidduma kanatti si harkaa badu jira kanaafuu yoo namarraa waa wayii fuudhan nama kanarraa fuudhee jira nama kanarraa wanni kun harkatti badee jira. Abboo ammaaf birri harkaan qabu birri hagan sirraa fuudha naa eeggadhu. Hayti teena bira jirti sii kenna. Yoo an kafalee
waan kana kennuu hin dandeenye kun uummanni Oromoo uummanni bal'aan kun na bira jira jechuun dhiirummaadha namummaadha rakkoo takka hin qabu maaliif jennaan namni har'a rakkate boru qabeenya argachuu danda'a kaarra motoraan deemu yookaan saayikiliin deemu yookaan harree yaabbatee deemu boru makiinaa yaabbachuu danda'a kun waan rakkina qabu miti biyya teessa rakkadhaati rakkadhee na gargaaraa isiniin jedheen. No Nuruddin obsi abbo bannaati haasaa Imraan ta'ee haasaa jira. Ijoolleen kun muddamanii jiranii rakkoo keessa jiranii ijoolleen miidhamtee jirti jettanii dubbattanii. Habibi ilalaal maali beektaa Nuruddin haasaa dubbatu haasaa argabar. Asinarra jira jettaa asinarraa kabalaa jettaa asin kana qabadhaa jettaa asin uumaati irra dhaabachuu dhabnee bara. Amma sa'aatii kanarraa dhaabaa rakkoon qabu. Maallaam na wala maa kana jedhinati waan takka bichaarratti hundooyte man dubbatin maa waliin fiida. Imraan birriin natti hin kennamne hin jenne birriin kennamee jira birrii 7,580 hafe kana yoo dandeettanii ayyee 7,580 kana akkama goonu hayyeessan jechuu kootiif dhiifama jarriin sirreessani akka sirreessani immoo hin beekan Mahammad illee maaliif akka dubbate ani hin beekan nuti ol beeka dhiisaa kalaas rakkoon qabu. jechuun dhiisaa osoo hin ta'in labar anarrallee wanni wayii jiraachuu danda'ani bar sheekaa miti yookaan ulamaa'ii miti. Salaamu alaikum. Bataam durriin gin wanni ati beekuu qabdu yoo jiraatte ilaalaal ati nama nan duraati nama no Jibriil oobsi abbo amma osoo hin ta'in Jibriil oobsi rabbiini. Kanaafi namni kamiyyuu kaas keessa jiru afaan tolfatee annama rabbiiti nama haqa namaa hin jallifne annama akkasii ta'ee haasa'uu hin danda'a. Haasawaa fi zaahirri waliin gitu dhugaa fi dharri dammoo sa'aatii kana keessa wal nyaatee harka wal keessa naqatee jira. Walumaa galatti wayita kana jedhu ani ulamaa'ii yookaan dammoo sheeka yookaan dammoo nama sirra beeku ta'eetii miti. Namoonni wayii irra jiraachuu danda'u. Garuu waan akkanaatu narra jira wanni akkanaa na harkatti badee jira naa oobsi jechuun dhiirummaadha yaakii mootummaan addunyaa tana tokko taataru yoo si bira dhufe si gaafata na bira jira wanni kun yoo jette wallaahi billaahi ganna mata akkas hin godhu. Abboo na bira hin jiru hin jenne bar. Doomee taraa namaa dabarsiisi sabboona taraa dabarsiisi kamaali ba'allaa bakka hingaa. Kamaali illee taraa eeggadha jarana Nuraddiin illee hin gaafatani. Ibrahim namaa kenna. Ayyee. Kamaal dura seenee Jibriil isaa dubbatu namni seenaa dubbatu jarana furmaata waan kana kaa wallaahi billaahi kun nama salphisiisa. Gila jalqabnee akka nama maraatee garuma itti eegarra ba. Hojii qabna. Ifama waan kanarraa ergaa sammuu jammare guyyaa meeqan erga waan kanarraa sammuu jammare. Ani irralleen haasofne nama haasoo biralleen dhabu. Haadha faatetii jedhana. Argaa jirra hundi keenya torbee oli aseenneetiin irraa sa'uu baannu malee hundi keenya argaa irra torbee oli jedhu tokko lammata Nuraddiin waan kana hayxi nama kanaa na bira jiraa eega jedheetiin amanaadha kalaas yoom akka galchuuf akkamitti akka galchu kallattii kaa'uudha malee waakkoo miti wanni inni waakkate wayii hin jiru waan kana sii galee yoom akka inni deebu yoom deebi'ee ijoollee kanaaf furmaata akka kaa'u osoo gaafattanii yaani wanti kun kame bakkeen itti dhagayi dhimmi kuni Nuraddiiniif Suufiyaanin ilaallata Suufiyaan yoo jira jiraate haa dhaga'u jenneen iyyuu kamee kiyya ati yoo duubara dhufte malee inni jennaani nama tokko nuu kenni deemanii haa gaafatanii jennaani isinuu walitti guuraa dhaqaa birriyaa isinuu walitti qabaatee dhaqaa birriyaa kanaatti hafee jedhe. Wanni tokko wanni fooyyee wayiitu argamu hin jiru gaafa guyyaa Nuraddiin as dhufutti kana gurra keessa kaadhaa hundi keessanu asumarraa iyyaa oolama qaaqamaa oolama malee furmaanni wayii wanni godhamu hin jiru Nuraddiin yoom akka dhufu asirratti waadaa haa galu guyyaa akkanaa dhufa guyyaa akkanaa furmaatu ijoollee kanaa godha jedhee ummata kanarratti guyyaa haa godhu malee Nuraddiin hin booda namni doolche tokko baasee Nuraddiiniif furmaata kana kaa'u hin jiru hin soba namni hundi isaatu. Tokkichuu namni birrii kiisa ofiitii baasee kafalee ijoollee kanallee furmaata kaa'ee Nuraddiin irrallee qaaqa kana buusu hin jiru propagaandaa yoo ta'e malee si galee kanaaf Nuraddiin ani guyyaa akkanaatitti dhufee guyyaa hamma kanaatti dhimma ijoollee kanaa karaa qabsiisa yoo jedhe amma haa dubbatu asirratti maa ba'a Nuraddiin.
Fiiga fiiga barra koon isaa kana maa baya maa gilchi dubbatee deemu kan dammoo galabbata waan hin jedhu bakka Sabboona laali guyyaa mucaa manni jedhu kanatti dawwalee lakkoofsanaa kennee ture. Ana silaa qaxaroon inni gaafa dura ijoollee illee irra dhoogdee waadaa naa seenee jedhe akkuma isin argitanii jettani sanbata xiqqaa dhufaa naan jedhe. Sanbata xiqqaa dhufaa wixata ammoo akkuma dhufeeni waan kana itti seeneetiin raawwadhee yookaan mallaqa jaraa deebisaa yookaan ammoo waraqata jaraa sirreessaadha. Waadaan aniif inni walii qabnu ka waadaa naa seenee jechuudha wixata kaleessaa baanee. Kaleessatti dawwalee baabaa waan sanatti gootaniin jedheen mucattiin hin dadhabe biitoo midhaan sa'aa sadii guutuu silkii keessa teessee hirqifattee akka waan biraa kana godhattee bootti mucayyoon jechuudha. Anuusa wallaa ofii kiyyaa waan yookaan akka dura biyya rabaa jiru ta'e wallaahi waan kanarraa cufa mucattii tanarraa rabbiin kanatti argu jechuudha. Antakkaa onlaayinii irra dhimma namaatiif kana taa'ee hin beeku. Kazzaa amma mucattiin maraachuutti jirti mucattii dadhabee natti bootti mee akkam godhaa garaan illee na dadhabee jedheeti gaafadhe. Gaafannaani haadhatti qabee jiraanaan jedhe kiitota haadhaa kana baanee boru mucaan waa jiranii dhaqa waan sirreessu ni sirreessa sii deebisa deebii galgala anuu sagalee sii qabaa naan jedhe okee jedheen amma guyyaa kana asraa irratti deebisee gaafadhe baaba maal dhageettanii waan san akkam gootaniin jedheen Suufiyaanii tokkotti dawwaliiti gaafadhuuti inni sitti haa himuu naan jedhe Suufiyaanii kiyya gisee asii itti wanna jedheetiin jedhu silkii yookaan narra cufa yookaan ammoo dhimma waa abbaan biraa laaqeef osonatti dawwaluu baattee naan jedhe takkana jalaa kaase silkiin irra cufe suuraa kiyya gallaalee argee jechuudha na jala jiran fakkaate argitanii kanaafi wanna kana irra ooltanii irra bultan malee wallaahi odoo dachiin samii taateeti waan takka wannummaan inni furmaata lafa isinii kaa'u hin jiru galgala sa'aatii 5 irra qabee hanga sa'aatii kanaatitti irra ture sa'a 8 irra ture laayivii irra bu'an ola seena gadi bu'a kabajaa masin irra qabdanii waliin rakkatartan waliin nyaanne waliin dhunne jedhan tana rabbiin akka halaala garbuu jalaa cufe bar namni haalummaan mucattii tanaallee kadachii tanarra hin jirre yoo ta'e mucattiin maantunillee waan haga lubbuu namaallee isa goote yoo jiraatte hadha abu muraadiifuu Maammadii kanaafu Yaasinii kalaama gaarii itti haasayaa jiru kanaafu akkasuma Imiraaniifuu sabboo nama kanaafu jarana duuti biyyaa wajjin hirriba waan isin jettan ishi jedhe mucattiin tu waan akkana na goote dubartii dhallee irra hin laalu anallee hoo'aa isiillee hoo'aa jedha. Hin dhabee miti kana hunda obboleeyyan tiyya rakkadhee mallaqa guuradhee gara biyyaa gale rakkadhee mallaqa fuudhee gara biyyaa gale silaa deeni namaatu fuudhee mucattii tana hin beeka biyya Dubaayii keessa jirtan jedhati. Hadda waraqaanni guyyaa irraa laakkayaa jira qaanuunni jala tare seerri mootummaan gallakkise tare erga gaafa seera mootummaan gallakkise jala tare wanni kun guyyaa irraa herreega ji'a irraa herreega argaa jirta waan hunda keessa jirtan silaa mallaquma kanaa keessa kaatee gara biyyaa galuun isaatu yuddoo gongora irraa boodaati mallaquma kanaa keessa kaatee gara biyyaa galuun niitii qaba yookaan ammoo nama tokko kennee waan kana narraa xumura haga gaafa deebi'uutti jedhee galuu kamale mallaqa keessa kakkaatee namni akkamitti deeni nama keessa kakkaatee xiyyaara kora deeni nama baadhate takkasan lamata gara biyyaatitti galee erga gara biyyaatitti galee ijoolleedhaan galaara hin jenne rakkoo hin qabu dhufaa jira as jira bakka kana jira akkana jira as jira malee gara biyyaatitti galaara hin jenne mucattii tanaan haga gaafa gara biyyaatitti galee torbee haga dirasii jechuudha argitanii. Usuwama barbaadan gootani furmaata takka irraa arguutti teettan rakkinni wayii yoo mucattiidhaaf isa gidduu jiraatee dhimmi wayii ka mucattii irraa inni eegee irraa dhabee jiru wayii isaa mucattii gidduu jiraate gaafadhaa anamma waan san shakku jira dhimmi biroo wayii kan hagana isa dhukkubu jechuudha isa dhibee hagana isa rakkisee jiru wayii argitanii wanni inni irratti laallatee yookaan ammoo injiraa miti reeni beektanii haadha nama yeroo ammaa wanni sun dhibeen sun yoo jidduu isaanii jiraatee jedhe gaafadhaafiti akkasitti irraa fixa bar ilmi namaa yoo dhabee jedhe obboleeyyantii waan akkanaatiif rakkadheetiin waan kana walitti guuradhee galee rabbi narraa fixaanillee jirti bar gabbayaa narraa fixaa yoo jedhan hadda asirra doolara 50 hinga oromoo yoo irra guure irraa fixa maaliifuu nama kenna dhiiga kenna waan kun fedhee yoo ta'e jechuudha irraa fixanii bar narraa fixaa yoo jedheetiin jedhe yoo kadhate jedhe irraa fixan kana hin jedhu ola seena gadi bu'a silkiin kiyya mataa akkana na nyaataa olee guyyaa guutuu mataa na nyaate jechuun mucatti san atta godhuu hedda amma ka inni hadha boru dhufannaan jedhu guyyaa Jamiilaan ola seente hanga gaafa 30 inni Dubaay deebi'uun isaa hin danda'amu jette Jamiilaan ola seente
Taga gaafa soddomaatitti ji'a kana bulii soddomaatitti Dubaay deebi'uu hin danda'amu. Ishii namni kun gaafa bulii soddomaatitti Dubaayitti yoo hin danda'amne hiqaamaan amma bulii 20 irra tareera jedhaarani ammallee itti dabaltani kaansileeshiin nama onnoo irra laakkayaa jiru kun eenyuun irra laakkayaa mucattii irra laakkayaa jira. Bar kaampaaniin kiloos ta'ee jira bar kaampaaniin cufamee jira. Argitanii kan inni hin sirreessa jedhu kana kaampaaniin duraa cufamee jira bar. Waan sirraa'uu danda'u miti kun waan mallaqni deebi'uu danda'u malee jechuudha yoo mallaqa deebise malee. Ijoolleen nama taphachuu jira ammallee mucattiin tana takkitti miti ijoolleen nama 5tu jira bar birrii biyya keessanii san birrii 39,40 ijoollee irraa guuree gara biyyaatti galee jechuudha. Nama tokko miti bar ijoollee 5tu jira lafa jira. Tanatu maraataa jira malee mucattiin tanatu sammuu gadhiisaa jira malee. Boru gaafa mucattiin tun maraatteetiin jette atta godhan. Itti kadhattammoo karaa gubbaa baatanii atta gootan bar kanan na dhibu jira bar mucayyoon tun akka sammuu gadhiiftu ta'aa jirtu odoo argitanii keessaan itti haasoftaniiti wallahi. Edafa makiina jala bu'aan jette wallahi lubbuuti ya bakka warri kiyya gumaa kiyya haa nyaatu. Ammallee qabiraallee qabaadhee kana booda hin sirreeffadhu. Ani likii meeqa keessa galee osoo namni meeqa waanaan jedhu morka keessa galee waan kanatti seeneeti waan kana sirreeffachuu seene. Angubaa biraa ibidda biraati tunatti jira makiinaa jala seena warri kiyya reeffa kiyya gumaa kiyya haa kan falanii naan jette bakka suuraa kiyya sitti ergaa naannoo tiradhe bakka tiradhe waa hunda sitti maa makiinaa jala seena. Warri kiyya reeffa kiyya biyyatti nagalchanii gumaa haa warri kiyya nyaatu naan jette wallahi rabbi kakadhe. Sa'aatii meeqa guutuu waliin haasa'e halkan guutuu edaa wallahi hin rafne wajjin booyaa bulee jechuudha. Maali namni rabbiin uftu gubbaatti hin sodaanne maali inni. An hin du'aa reeffi kiyya biyyatti haa galu maatiin kiyya gumaa na haa nyaatu jette. Seenaa isinitti hin taatu seenaa namatti taati bar. Anadha wanni afaan bahee hagas isatti dubbadhee fi sabboonaa dheengadda waan siin jedhe ergite. Ambaabaa Nuuraddiin ni qaanfadha. Nama kabajullee itti dubbachuun hin qaanfadhe hin saalfadhe sabboona waan kana fixii rabbiin sodaadhuutii siin jedhe. Bakka san tare namichi kun bar kabajaa san dirasii taree bar ammas kunoo isinuu yoo kabajaan jiru jechuudha.